dhiifama sani goote. Kaan ammoo akkatti wal adabannuu fi wanni wal gorfannus jirti. Wal gorfannaasii wal adabannaasii wanni jabduun tarreef walii isinii dhaamisanii karaa iftuurraa wanni waliin deebinu dirqamni suni dabbaal atiis dabalatee Sabriinaan dirqama isinirra keenyu jira dirqama san booda nuu fudhattaniiti dirqama san Sabriinaa waan nuu dalajuu jira jechuudha karaan maahu iftuu tan agartee akkaataa rakkoo keessatti waa hojjettillee artii tan keessatti qooda fudhattillee qabdi. Wanni jabaan waa hundarra qooda ilma namaa addunyaa tanarratti wanni qooda ga'uun jiru. Wanni iftuun dubbattees haqa guddaadha. Sabriinaan badii dalaydii osoo hin ta'in qooda sanirratti qooda akkam keesseedha. Qooda isii sani kan laalle. Isii jaalachuu san garsiisuu qabdii. Isii kabajuu san garsiisuu qabdii. Kabajaa isiitii fi ulfina hojii siisan qooda siisan. Namni fuulduraasi dubbiin tun akkuma barnoota taatuuf dubbannaallee dabbal sadarkaa isin fiddan kanattis akka namni walirraa dubbitan raawwa baratu namni keenya qooda walillee akka walii kaa'u qabu. Hojii immoo hojii walii hojjechuu san keessatti immoo ulaagaa namarraa eegamtu guuttachuu dhabuu wahuma jiraati. Dogoggora akkasiitu argame dogoggora akkasii san immoo sirreeffanneetiiti bira dabarraa jechuu barbaadeeti. Takkitti yoo isaan dura Sabriinaan dubbattee ichi boodaanii waan hodhaammatee yoo jiraate haan hodhaammatanii Taalii Sabriin mukaas deemina dhiifama Sabriinaa ta'e yoo dandeesse irra deebiteetuma warri sun dogoggoran akka inni ta'e dhiifama iftuu nu gaafatta iftootillee dhiifama godhii fi rakkoon biraan jiru taan ammoo ta adabbiidhaa ta gorsaa ta waa walirra kaayachuudha Daminaa fi Aliyyii wajjin bakka biraa dhaqnee waliin asuu dandeenya. Sabriinaa dubbadhu ni iftuu kana walii ayyamaa ofii walii godhaaf fuulummaa dura jirra kallattumaanii warra akkaawuntii iftuu gaafatu jiru fi waa iftuutti deebina simmoo daa Rashida waan dabaltee yoo qabatte dabali. Dabbal okay yoo tanaa kan itti isin jala taayitiin isin dhaggeeffatu jira yoo Rashida sidira jira. Abshiraa dubbatu dubbadhu kadii dubbadhu sitti naanaati ulfaatu. Nu gabaabsaa garuu saati fayyadamna nama hedduu na fayyadamna wanti fayyaa kan jirtuuf. Okay. Okay. Khadiri mutira deebi'ee jira lafa kana. Okay. Dabbal waan hin jechuu barbaadu tokkoffaa akkuma obboleeyyan keenya na dura jaan dhugaadha namni gartee waan namni duraan hojjetame tokko irra deebiinee hojjechuun Sabriina irraan hin baane ammoo haga agarree fi akka gartee artistoota hojjeturretti illee Sabriina illee nama xiqqaatooti nama artistoota wajjin hagaan turetti duraan dura irratti namni tokko gaafa gartee sirba namaa tokko hojjechuu barbaadu yoo inni lubbuun jiraate nama san eeyyama gaafachuu waanuma jiraati. Sirba akkanaatiin gartee irra deebi'ee hojjechuu barbaada jettee nama san dhiifamaa fi hayyama gaafattee waan san yoo hojjette moor daran namni sanilleen waan silaa gartee irrullee siifimee akka ati gartee jabaattee hojjettu si godhuu danda'a. Kuni waanuma jiru. Fakkeenyaaf wanni irra maati dabbal? Deem. Ayyee. Laa sitti jiru lakkan. Okay. Maaliifin jee asirratti amma obboleeyyin teenya Sabriina illee ni jirti. Artistii Iftullee ni jirti. Amma jarra lameen jidduutti ana ammeenyoonti godhu osoo hin ta'e waanuma jiru. Tarii wanni gartee obboleeyyi teenya Iftullee itti dhaga'ame kana ta'uu danda'ii maaliif isaan miraasa walitti hin qaban. Miraasni kun kireediitii kennu fakkeenyaaf amma yoo gartee isiillee kan gaafanne ta'e yoo. Fakkeenyaaf amma sirba Sabriinaa hojjette san dhugaa dubbachuuf sirba isumatu hojjete natti fakkaate. Garuu gaafan gartee deebiilaa haa sirbi san kaabuluute jechuun natti dhaga'ame jechuudha. Achirratti maqaa nama sanii dha'uu yookaan ammoo abbaa san dhiifama gaafachuu dhabuun tarii akka dogoggoratti fudhatamuu danda'a. San ammoo isaan obboleeyyanii fuula duraaf ammoo Sabriinaan teenyalleen irraa barattee sirba namaa tokko gaafa gartee hojjechuu barbaadde abbaa gartee hayyama gaafattee yoo nifi hojjettu ta'e wanni isii dhorku hin jiru jechuun hin barbaada. Kanaafuu wanni jiru kanuma dhiifamaan wanni dhiifama caalulleen hin jiru dhiifama ol gaafatanii yoo gartee irra dabrameef bareedaadha yaada juun qaba. Gobas hayya Rashida itti qaxxalii daqiiqaa fayyadamnaa Sabriina xiqqee jabarraa Sabriina xiqqee dubbiin irraa gabaabsitu iftuun jalaa haa qabdu sanbooda boqonnaa biraa bananna gaayis. Haboo yoo jiraatte daqiiqaa keessatti waan Nin jira inshallah nagatti nu dhuma je'eetiin abdii guddoo qaba. Artist Aliyyii Saabit wanni inni jedhe xiqqash akka safuu artistoota eegurratti
waan rarra'uuf hedduu nu ibse dhugaadha isaan agartee waan gaarii isaanii malee waan namaa isaanii sila keessumaan fixatanii bareedaadha. Akkasuma tahee ammoo artistiin lafaa kaatu tunis artistiin teenya artistoonni keenya warri duraasanilleen leenjii fi agartee tuqaa waan isaan sararan dabarre akka agarsiisanii fi asirratti dubbatamu jira jechuudha. Waa'ee adabaa yookaan ammoo agartee wal araarsii irraa fuudhu yookiin walii hannu gabbuu aadaati. Wal araarsuun naanna'aa waan miira keessan galee dhiifamu. Suni gadiin bu'aa bareedaadha yaada bareedaadha suni. Kaan ammoo hawaasni bal'aan akka jaalalaa fi kabajaa isaan qabaniif harkisiisu nuttis deebi'aadhaani hawaasallee akkuma reefu iftuunis akka ittiin dhagahamnetti agartee sabriinaanis akka lafaa guddattutti akkasitti akka nuuf fixaniin isin kabajaan isin gaafadhaa galatooma horaa bulaa isin lameenuu waan gaarii walii hawwaa harka wal qabadhaa tibba akkasi baatanii isiniin ja'a itti fufaaqa isaan lameen okay. Fayyaa ta'ee kabajamtuu artistii lafaa dhuftuu Sabriinaa Jamaal Birtee Kidabarraa sabrii waan hafe nurraa xumurii reefullee dhiifama gaafattee jirta badiisi dhufuufillee qophii akka ta'e fi gurguree akka ta'e amantee isuma san injektinaa haaromsi iftuun achi booda sigala haa qabdu asumarra golamnee boqonnaa biraa bannaa sabrii yoo jawwaala bira jiraatte mutii firraa kaasa. Sabriinaa ni jirtaa? Yaani jirani. Okay, itti fufee. Okay, yeah. Iftuu qofa osoo hin ta'in artistootaan wallee isaanii wallisee hundinuu fuula hawaasa kanaa durattiin dhiifame isin gaafadha. Ilmi namaa ni balleessa. Kan balleessine rabbi qofaa. Rabbiinu namaaf araarama. So hundi keessanuu dhiifama naa godha. Yoo sirbii xiyyaa ka'uu jettees amma zaama daqiiqaa sakandii kana keessatti yuutuubarraaniin kaasaa. Ittiin jirru Sabriinaa teenya ni haasoyna. Kaan ni haasoyna gabbuu ni haasoyna. Kaan wanni jechuu barbaanne bakka kanatti wooma lamaa jiranii beektaami. Lamaan takka abbichisu yoo lubbuun jiraate abbicha san bilbilanii gaafachuudha. Tan lammaffaadhaa maqaa abbicha sanii wanni kun waan viidiyoon dalagameef viidiyoo san irratti barreessuudha. Lamaan kana keessaa kanatti hin godhin kamii tokkicha hin goone jettee ati dhiifama irraa gaafatte kamime. Okay, khaniin ani hin godhin bilbilee gaafachuudha. Maqaa kireeditii kan ta'ee fi kanneef maqaa isaanii katabeetiin jira maqaa isaan hundaa. Waanin wallee isaanii jaaladhuu fi waanin isaan kana dinqisiifadhuufin sirba kana dalagee ani obboleettii xiyyeeftuu waliin beenu naaf isiin qaamaanis wal agarree hin beenu ani wallee isiitiin dhageeffachaa as gahee waanumaan sirbasii kana jaaladhuufin sirba kana godhe. Sirbasii keessaa san sirbuma kanaan jaaladha baay'ee sirbaan akka malee jaaladhu sirba kana wallahi namoonni jireenya kee keessa wajjin turre ni beekanii saayibboottan kiyyaas jechuu. Sanumaafin sirba kana filee audio eegaan dalagee ture viidiyoo ammatti godhee maqaa isaanii hunda katabee YouTube irra gadhiisee rakkoo qabu natti hin fakkaanne ture. Komiina kaasuus hin seene hombadii kiyyaa tana boodatti hin deebi'u dhiifama guddaa rabbiif jecha dhiifama naa godhe obboleettii tiyyaa osoo dubbiin kun asumatti dhumee sinatti tolaan harrumaan tana jechuudha. Haasawummaan kunuu harruma yoo dhume hedduu natti tola. Wanni hundinuu jechuudha. Dabbal yaa meera nun tuqina rabbi keessu gaddaati. Meera nun tuqina. Rakkoon qabu aliyyii keenya rakkoon qabu dhiifama anjoolleetu ilmaan kiyya jee. Rakkoon qabu galatooma buleeyyan. Aliyyii keenya waa takka wanni badaan jirtu bar dubbiin tanuma waa takka wanni warra kan jirtu jarri keenya isaan lachuu keenya iftuu gargaaruu barbaanna muufii walirraa qaban immoo muufii walii godhanii asuma cufnee adda baana lafaa maatii waa beektaa hin barbaadu. Dubbii sirba lameen anaatu irraa fita. Anaatu irraa fita jee anaatu fudhata jee. Dhumtee bara barjari walii galee. Aliyyii saabit aliyyii keenya laalla dhugaadha jarri kun akka ijoollee teetillee ta'e ni beeyna ati isaan gafa keenya akka taate si beeyna ammoo tarii dubbii tana keessa furaa muddaa jaansan obboleettii teenya iftuudhaafis fiduu danda'a wanti kun yoo lafa gabbuutes wanni michiyyoo tanaa goonullee waan hin jirreef asirratti michi obboleettii teenya tun iftuun tun
Rakkoolee qabaachuu dandeessi. Asumaanuu gaafanneetiin uumaa har'aa'u faraja ta'uu dandeessii fi akkuma faranjiin farajata jaansanii meedhii isaa isii dubbifneetuma waan itti aanu ati asumarra teessee kalammaffaa ammoo ati as dabalataan keessaan godhuu dandeessi yoo jiraate san ni goota. Gargaarsallee yoo taate dabalataan kan godhuu dandeessu ni goota. Obboleetti teenyeeftuu tanaarra farajata dhufuu fi deema sababa ta'ee rabbi waan kanaa ufideefi dhiisaamee asirraa maaliif wanni miidiyaarra guwaa dhufe buusaan tun achumaan cillim taatee cilee bishaan buute taati. Arraasumaa waan silaa barbaachisu hundatti fufna Hamza afaanis Abu Rashiida Turaa afaanis ni jirani mee obsa. Suntaate gaarii dha ammoo dubbii sirbaa amma obboleetti yeeftuunis fixatte Sabriinaan teenyaatu waan jettu jette laatti qomeeraan nama tokko qabaa beeka artii tana artiin tokko hoggaa hangafne nuti if duubatti isin uumuudha barbaanna dirree qullaa hawaasa dhaalchisuun feenu dirree nuti irra jirru tana boru nuti irra hin jiraannu har'a doktora Artiist Alii Birraa afaan hin jiran dirree tana dhiisanii kutan nuti illee dirree qullaa dhiifnee kun isaan nu oomishanii miti nuti illee if duubatti oomishuudha qabna wanti wal dhaalaa deemti kanaaf iftuu akkasii hedduu uumuu qabdi kara fedheenu jechuu yoo dandeetti humnaan nuun gahini malee humna dhabne malee akka nuti barbaannu dirreen artii teenyaa isteejiin teenya akka qollattuun feenu itti fufinsa akka qabaattu barbaannaa jechuudha namni